waggaa lamaaf du'a isaa na dhoksanii natti himaniim. Ani maqaan koo Iftuu Ahmadiin Jaamaam. Akkuma nama kamuu bultii ijaarradheen abbaa manaa koo waliin kabajaa fi jaalalaan jiraachaa jira. Kan nuti jiraannu huduuda yookiin daangaa biyya Oomaanii fi Yaman jidduudha. Abbaa mana koos achuma dalagee waan achi arganneen jiraanna. Guyyaa Idaa Arafaa lammaffaa bara 2023 ganama deemeen dalagee dhufaa taa'inaan je'ee na biraa kute. Anis akkuma duraa deebi'ee dhufa je'een taa'ee eegaa ture. Ani yeroo sanitti daa'ima waggaa 4 garaa qabaa dadhabduudha. Abbaan mana kiyyaa ijoollee nama 4 ta'an wajjin deemanii ijoolleen 4 san keessaa tokko maqaan isaa Muzammil Jaama. Kaawwan maqaa isaanii hin beeku. Ijoollee san keessaa abbaan dalagaa isaan daleegsisu Abdiisuu Jaama. Ani abbaan mana kiyyaa numa dhufa je'een eegaa ture. Ganama irraa sa'aatii 6tti gurbaan tokko dhufe abbaan mana keetii ni hidhame naan je'e. Ani akkuma tana dura guyyaa 13 hidhamee dhufetti dhufa je'een eegaa ture. Osumaan ani eeguu ji'a 9 fixeen ilmoo dehe. Ergaan ilmoo dehe fira tokkollee bakka sanii waanin hin qabneef achirraa deemeen gara eessuma kiyyaa Yaman Maarib dhufee jiraachuu eegale. Garuu eessumni kiyyaa Abshir abbaan mana keetii nu dhufa naan je'ee na jajjabeessuun abdii natti horaa ture. Rabbiif galanni haa gahu. Eessuma kiyyaa asumaan galatoomi jechuun barbaada. Abbaa mana kiyyaa halkan irraa sa'aatii 5tti gurbaan tokko dawwalee ani hin beeku dalagaan jira. Eessumni kiyyaa fi jaartiin eessuma kiyyaatis na bira hin jiranii. Eenyus si bira jira nama si bira jirutti silkii kanninaan je'e. Anis namuu na bira jiru maali rakkoon natti himi. Abbaa mana kiyyaa dhageessee biyya gale moo mee naaf himiin je'een. Abbaan mana keetii hin galle ni du'e naan je'e. Anachumaan of wallaale. Namni na bira jirus afaan kiyya hin beeku. Eessuma kiyyatti bilbilanii mucaan teessan bo'aa jirti. Waan taate hin beeknu nuuf himuu hin dandeessu jaaniini. Eessumni kiyyaas dhufee na kaasee manatti na galchee na jajjabeessaa ture. Haga ammattillee eessumni kiyya na wajjin jiraachaa jira. Haa galatoomu eessuma kiyya umrii dheertuu naaf haa jiraachisu. Abbaan mana kiyyaa kan inni dhufa je'ee abdiin eegaa ture. Du'a isaa natti himani. Ani hidhameen quba qaba malee du'a isaa hin beeku. Warri du'a isaa na dhokse Muzammilii fi Abdiisuu nama ja'amuudha. Abdiisuun ijoollee Harargee lixaa galamsoodha. Muzammil ammoo ijoollee Harargee bahaa dadariidha. Du'a isaa na dhoksanii amata 2 booda dhiheenya kana dhagehem. Akkasitti onneen kiyya na cabxe. Obummatti na hambisanii jazaa isaanii Rabbiin haa kafaluufim. Seenaa jireenyaa dhalayaa jaalalaa asoosamaa fi walaloo warri qabdan gara keessaatiin na dubbisuudhaan galmee addunyaa irratti galmootanii seenaa keessan akka daawwitii keessatti of laaluu ni dandeessu. Eessaan si argannaa warri yattaniif gara YouTube chaanala Burqaashee Yusuf deemuudhaan sabiskiraayib yeroo gootan liinkiin WhatsApp ol isinii baati yookiin ammoo viidiyooleen an hojjedhu jalaa liinkii telegiraamaa gadi dha'uudhaan gara telegiraamaatiinis na argachuu ni dandeessu. Seenaan ofii daawwitiidha.